irraa yaada guddaa kaapitaala xiqqaa wanta waan sanarra invest gootu maallaqa xiqqaa garuu yaada isaatii fi mul'ata waan sanaa bal'istee jechaadha. Anamma fakkeenyaaf biyya UAE kana keessatti miidiyaa banee ture. Miidiyaa eetirii maltiimiidiyaa jedhamu namni hedduun ni beeka. Maallaqa miiliyonotaan itti dhangalaasee istuudiyoo bal'aa tokkoo fi hojjetaa nama hedduutti godhee banee ture. Garuu ka ta'uu qabu yaada miidiyaa maddisiistee maallaqa achirratti ammoo invest ta'u xiqqaa yoo goote moor irra fayyadamaa taata. Maallaqa guddaa invest goote hoo tokkoffaa xiyyeeffannoon kee maallaqa sana deebisuu irratti hojii osoo hin taane jechaadha. Hojiin si harkaa jeeqa. Yoo hojii maallaqa xiqqaadhaan eegaltu yoo ta'e hoo fakkeenyaaf miidiyaa banuudhaaf fakkeenya namni tokko istuudiyoo mana kifilii 4-5 qabu dirqamaa miti. Istuudiyoon kifiliin takka gahaadha. Ka hojjetamu hojii kaameraatii hojii sammuuti malee mana guddaa fi baay'ina kifiliitii miti. Hojii miidiyaatiif fakkeenyaaf jechaadha. Hojii tokko hojjetuufillee fakkeenya daldalaa lafaa ta'e hojjetatan fakkeenya lafa bitaa gurguroo Itoophiyaa keessatti Adaamatti lafa 5 Finfinnee lafa 5 bituun dirqamaa miti. Lafa takka Adaamatti bittee yookiin Finfinneetti bittee lafa san waan sirraa'uu qabu sirreessitee atirii isaa ta'uu maal haa ta'uu yoo mana fincaanii qabne mana fincaaniitti qottee waan xiqqoo sirraa'uu qabu sirreessitee sana booda isa gurgurtee bu'aa miiliyoona 5 yoo bitte miiliyoona 7 yoo gurguratte kabira ammoo lafa miiliyoona 7 bitu yookiin miiliyoona 6 bitte miiliyoona 1 waan sirraa sirreessitee 8 gurguratu 9 gurguratu 10 gurguratu suutaan jecha hojiin sun akka of guddisu gochuudha. Anammoo waan kanarratti ofii kiyyaallee waan na mudate waan qabuuf sirriitti beeka. Yaada amma Jamiilaan jette jabeessuudhaaf isiillee nama biizinasaatii waan ta'eef jecha hojii feete hojjedhu dhugaa isinitti hima. Hojii feete hojjedhu hojii kee tokko qabdurratti tokkoffaa invest wanta itti gootuu qabdu qabeenya qabdurraa parsentii 30 yookiin 40 qofa ta'uu qaba. Miiliyoona 10 qabda yoo ta'e miiliyoona 10 irraa miiliyoona 4 qofaan hojii seenuu qabda. Miiliyoonni 6 taa'uu yookiin waan biraa wayii ooluu qaba. Hojii wal fakkaataa tokko miiliyoona 10 eegaltee hojiin sun si harkaa dam jennaan mataan keellee waliin baafata. Kanaaf nooma kuma qoosaatii kaasnee malee wanti kun warroonni waa'ee biizinasaa nu ol muuxannoo irra qaban warroonni waan kana sirriitti beekan osoo yaadatti kennuun irra bareedaadha jedhee yaada. Alaabaa ittiin godhu. Teettee irraa baratta. Gaafa waan taa'ina bichaa taatee yoo bakka akkuma waan nama waa milkeessu malee waa kasaaruun beeknetti moor konfidensii badaa tokko sitti dhufa ka'aja bakka humnaa ol jechaadha. Tana booda kisaaraa san caalutu si dhufaa Jamiilaa maal jechuu barbaaddeeti? Yaa dhugaa keessanii wallahi wanti kaastanii amma yaada guddaa malee biizinasa guddaa miti ka si barbaachisu. Tokkoffaa wanna amma wannoon kaase sun challenge godhuuf dafanii murteessuun barbaachisaadha. Amma biizinasa irratti taayimu puutiki majannee kaasnee puutiki san irratti baasii bu'aan hin jiru taanaan dafanii challenge waan godhu biizinasa uumuu mataa kee keessatti daftee malee hagaan nigdiin sun si kuffisee daaraa taatutti eeguun barbaachisaa miti daldala tokko keessatti. Daftee challenge godhu namoota biizinasa hojjetanii wajjin advice wal godhu. Amma biyyi guddatteerti nama warroonni biizinasa akkana wannoo jettu kunniin advice godhan baay'ee jiran. Dafti kenniteetii miti. Hadda yoo makiinaa bitteen iyyuu namatti kennite jala deemuun barbaachisaadha. Raddaatii ta'uu qabda makiinaa saniif malee ani nasratti makiinaa bitee kennee raddaatiin ammootu iyyuu asirrumaa nama tokko itti dabalee ayhuuna. Makiinaa bituuf raddaatiin si ta'uu qaba yoo shifeera ta'uu dadhabde jechuudha. Yoo shifeera ta'uu dadhabde nama makiinaa olii gadi oofisan ta'uu dadhabde raddaatiin si ta'uun dirqama hordofuudha waan hundayyuu. Yoo akkas taate yeroo baay'ee chaalenjiin uumamaa garuu biizinasa irratti kufe jedhanii biraa hafuu miti waan san. Bakka waan qabatan san gadhiisuu dhabuudha bakka. Amma miliyoonaan miidiyaa achitti banuu san irraa miidiyaa asirraattuu caale jechuudha Nasraa yoo laaltu. Ka asirraa waa beeksistu miidiyaa osoo hin qabaatin santu caale jechuudha ofiisa san irra jechuudha. Maaliif namni keenya miidiyaatti fayyadamuuf gahaa miti ispoonsarri hin jiru. Miidiyaa fi laal aartistii miidiyaa jedhan sitti hima warra kitaaba rifeensaa banti innillee mana rifeensaa ban siigale maaliif isa biratti namni hojjetu santu bu'aa qabeessa jedhee yaada.
garuu hojiin addunyaa kanarratti hin hojjetamin fakkeenyaaf namni Oromoo biizinasa 5 qabaa jennu mana nyaataa mana rifeensaa mana uffataa waa wahii siigalee yookiin mana konkolaataa dhiquu haa ta'u biizinasa 5 namni Oromoo banee jira jennu biizinasa saniin ala 95 jira kan hojjetamin sammuu nama keenyaatti maddisiisuu hin dandeenye malee waan sana biizinasni 5 nama wal fakkaataan jiraatu danda'a saniin ala 95 qosoo hin hojjedhee itti hojjetuu dandeessu kausoo bu'aatti argadhete namoota sanaa olitti bu'aatti argatuu dandeessu. Garuu hin hojjetu namni kenna osoo itti himtee yaada san kennitee biyyoo hin hojjetu. Abboodii ati yaada kaaste anis yaadu goomsoo dhagaye barana baratare koridariin nu diigeemi isfaaltii irra. Koridariin wantoota onnoo jedhu baay'ee duubatti deebinee magaalaallee bareechisuuf suuqota istaandaardii amma jiru saniin ijaaraan nuun jedhanii ijaarre. Anillee asfaaltii irraa lafa investimentii qabaa na jalaa deegamii suuqii 6 ijaaree dhagaye ka fuuldura sanitti. Duubni isaa waan biraatti. Duubni iluu guyyaa tokko wannoodhaan itti mul'isaa ture ijoollee teennatti illee. Achi ijaaree suuqii kana kireessuuf atillee dhuftee suuqii shaqaxaa itti na gaafattaa. Dura suuqii shaqaxaa duraan kireeffannee suuqii shaqaxaa kireesse. Lammaffaallee dhufee kana gaafate suuqii shaqaxaatiin kireessuu biizinasa biraa uumii jedheen. Maaliif shaqaxni erga achi jiraate anaafillee mana kiyyaafillee naannoon sunillee oo'uuf biizinasa biraattu barbaachisa malee nama lamaan kana diina wali godhuudha. Inni dee bakka ani mana uffataa bana jedhee uffata aadaatii fi shiitii maalii bane tokko dhufee in kireesse. Sadaffaa irratti illee dhufee mana hodhaa na gaafate lakkiin kireessuu biizinasa biraa barbaadaa jedheen. Ati maaltu si galche mana kireessita malee waan an hojjedhu si mari'adhaa naan jedhe an naannoo kanatti namni akka walitti ooduu osoo hin ta'in bira tareetu iyyuu laal akka waliin wal jaalatee waan san irratti wal tajaajilu. Ati inni amma suuqii shaqaxaa bane kun ammootu iyyuu uffata bane uffata kana warri shaqaxa dhufu mana uffataa kanan argaa ka jalaabiin xame uffata aadaa shiitii waan hunda asitti hodhisiisata gabaa wal waamaa deemaa jedheen. Akkamitti jedhanii jedhan sadaffaa afraffaa irratti mana mataa ijoollee dhiiraa tiif kireesse. Ammallee kabraa dhufee manuma uffata wannoo san gaafata. Manuma achi keessaa baname didee xumura irratti innillee geemii ijoollee dargaggoota amma bakka ta'an dhabanii qeeroon ijoolleen xixiqqoon taphatan kana geem wannoo kana banan. Amma laal wal qabate afraffaan jimaadha. Shanaffaan mana uffata dubartiiti. Maraayyuu dideeti garuu ufumaa chaalenjii godhee kaji'a 4 cufee jira. Kaji'a 3 cufee jira. Osoo shaqaxaaf yookaan mana biraatiif na gaafatan. Amma barcaa fi buna itti bannaaniin gabaa namootu qeerroon zamanni sanii garagalee achuma ool. Ana amma safarri kiyya naa oo'e martuu waliin tuqanii amma wanti irra wal lolan bichaan maaliin caatiin balbala kiyya afatti darbamee hin darbamne irratti yoo wal lolan malee waan biraa irra waliin lolan. Waan si ajaa'iba Jamiila wallaahi amma ila biyyoota gurguddatan kana irratti gaagatu sochoota. Wallaahi booda yoo deebina isaan argita hundi isaanii amma wal jaalatanii walii wal waama gabaan sun mee ilaal amma shaqaxatti osoo kireesse yookaan waan biraatitti osoo kireesse akkas martuu adda